Addunyaan tun seenaa mootolii fi abbootii taayitaa hedduu dabarsitee jirti. Gariin isaanii humna waraanaatiin, gariin ammoo qabeenyaa fi babal'ina lafaatiin beekamu. Garuu seenaa namummaa keessatti mootiin dhiigaan osoo hin taane haqummaa fi babal'ina garaan addunyaa booji'e tokkoof iddoon addaa jira. Mootii hammeenyi isaa mootummaa isaa dhaalchisuu dhabsiisus, haqummaan isaa garuu maqaa isaa barabaraaf seenaa keessatti ijaare mootii Habashaa kan durii mootii Najaashiidha. Bagara channel keenyaatti nagaan dhuftan siin jecha har'a seenaa nama dhugaa fi eegumsa amantii islaamaatiif bu'uura cimaa kan ta'e mootii kiristaanaa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam mootii haqaa tokkollee isa biratti kan hin miidhamne jedhanii ragaa ba'aniif haala kana duraan dhageessanii hin beekneen isiniif dhiyeessina. Amma xumuraatti wajjin ta'a. Akka seenaan agarsiisutti Najaashiin yookiin Ashamaa ibnu Jaabir jireenyi isaa jalqabaa salphaan turre. Abbaan isaa mootii turus namoonni jaalalaa fi dharraa aangootiif jedhanii abbaa isaa jalaa ajjeesanii Ashamaas biyyarraa ari'uun akka gabraatti gurguranii. Haala kanaan Najaashiin waggoota dheeraaf jireenya cinqaa fi dhiphinaa jireenya gabrummaa keessa dabarse. Garuu rabbiin samii fi dachii uume haqa nama miidhamee akka miidhametti hambiseen dhiisu. Biyyattii keessatti hongee fi jeequmsi yeroo hammaatu namoonni biyyaa dogongora isaanii hubatanii Ashamaa ammas barbaaranii gara teessoo mootummaatti deebisan. Inni nama dhiphuu beeku nama gurguramee gabrummaa keessa ture waan taateef yeroo teessoo Aksuum yookiin ammoo Habashaa irra taa'u haqummaa fi walqixxummaa uummata isaatiif fide. Dhuma jaarraa jaaffaa fi jalqaba jaarraa torbaffaa Makka keessatti hordoftoonni Muhammad sallallahu alaihi wasallam cunqursaaf saaxilaman. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo dhiphuun hammaatu hordoftoota isaaniitiin akkas jedhan: gara Habashaatti godaanaa, achi mootii haqaa tokkotu jira, isa biratti namni tokkollee hin miidhamu. Baqattoonni jalqabaa gara Habashaa bahan kunis seenaa islaamaa keessatti hijiraa jalqabaa jedhamuun beekama. Isaanis nagaa fi tasgabbii argatan. Garuu diinonni isaanii Qureesh kana hin jaalanne. Durayyiin Makkaa Amr ibn Aasii fi Abdullah ibn Rabii gara masaraa mootummaa Najaashii ergan. Kennaa gurguddaa fi qabeenya baay'ee qabatanii dhufuun hayyoota amantii mootichaa yookiin qeessota bitanii baqattoota akka fashaleessan fedhan. Najaashii duratti dhiyaatanii: yaa mootii, ijoolleen yartuun amantii keenyas keessanis fashaleesti, biyya keessan keessa jirti, nuuf deebisaa jedhan. Hayyoonni masaraas: eeyyan yaa mootii, nuuf deebisi jedhanii iyyan. Garuu Najaashiin mootii dhugaatiin akkas jedhe: lakki, namoota biyya kee dhufanii nageenya kee barbaadan osoo hin dhageeffatin isinitti hin kennu. Guyyaan sun guyyaa seenaan addunyaatti jijjiirameedha. Musliimoonnis gara masara mootichaatti waamamuun Najaashiinis gaafii dhiheesse: amantii isaanii dhiistanii kan isin hordofaa jirtan kun maali? Gootichi Jaafar ibn Abi Xaalib ija binaan ka'ee dubbate. Jireenya dararaa akkamii keessa akka turan, akkamitti kabajni dubartootaa akka dhabamee fi hammeenyi babal'ate itti ibse. Ajaa'ibni isaas Najaashiin gaafa waa'ee Iyyesuusii fi yookiin ammoo Iisaa fi Maryam gaafatu Jaafar suuraa Maryam irraa qara'ee fi In the name of God, most gracious, most merciful. Relate in the book the story of Mary. qaraatiin Jaafar ibn Abi Xaalib kun onni Najaashii tuquun hanga imimmaan akka bishaanitti areeda isaa jisutti booye. Qeessonni isaatis duuka booyan. Najaashiin lafatti gadi jedhee ulee quba isaatiin lafaa kaasee akkas jedhe: dhugumatti dubbiin kunis kan Iisaan dhufeenis maddi isaanii tokko. Ganda hoo keessatti isin nagaadha, namni isin tuqu hin jiru. Kennaan Qureeshis fashaleessee gara biyya isaaniitti deebise. Najaashiin haqummaa isaatiin bara baraaf jiraata. Waggoota booda yeroo inni lafa Habashaa keessatti du'u, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaboota isaanii walitti qabanii akkas jedhan: har'a obboleessi keessan inni gaariin du'ee jira, ka'aa isaaf salaataa jedhan. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya, seenaan Najaashii nuuf barnoota guddaadha.
isinis seenaa dhaloota boojuu kana share gochuun channel keenya subscribe gochuun nu jajjabeessaa. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti nuuf tura. Makes a country whole. He listened to the Quran read inside his hall. The verse of Mary made the tears begin to fall. He said, between what you believe and what I hold, the difference is no